Teenna uduuteen jalqabaanee poolisii magaal Finfinnee uummanni yakkoota yeroo ayyaana hojjetaman irraa of eeguu qabaa jedhan dubbi himaan poolisii magaal Finfinnee itti aanaa komandara Marqos Taaddasaa yeroo ayyaanatti daddabarsii maallaqaa seeraan alaa fi sobaa naannoo laf gabaatti dumaachuu danda'a jedha. Poolisiin yakkoota yeroo ayyaana raawwatamuu danda'u ittisuu fi qophii gahaa gochuu Zalaalam Taaddasaati. ያው የዘንድሮ የገና በዓል በሰላም እንዲጠናቀቅ ከወትሮ የተለየ ዝግጅት ነው የተደረገው። አያኒ ገና ነጋን akka kabajamuuf qaamni nageenya hundi waliin ta'uun qophii gahaa taasisaniiru. Poolisii federaalaa kan magaalaa Finfinnee fi magaalaa Shaggar waliin hojjechaa jirra. Yeroo ayyaanaatti yakkootni irra caalaa hojjetaman yakka burjaajii fi gowwoomsaati. Isaanis hannaa fi daddabarsa maallaqaa seeraan alaati. Naannoo lafa gabaatti keessumaa naannoo gurgurtaa horiitti maallaqa guddaan waan jiraatuuf maallaqa sobaa fayyadamuu danda'u. Tokko birrii forjirii ta'an guutummaan gabaa akka bittinnaa'u yookaan ammoo birrii isa sirriitti makuun namaaf kennuun jiraachuu danda'a. Kanaaf of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Dabalataan nyaataa fi dhugaatii irratti waan hin taane dabaluun gurguruun daldaltoota tokko biratti mul'ataa tureera. Meeshaaleen gatii gadi bu'aan dhiyaatan maaliif jedhanii gaafachuun barbaachisaadha. Naannoo manneen bashannanaatti walitti bu'iinsi akka hin mudanneef eegumsaa fi to'annoo cimaa ni taasifna. Ayyaana kana qofa osoo hin taane haga ayyaana cuuphaattis hojiin nageenyaa kun cimee kan itti fufu ta'a. Dabalataan yeroo ayyaanaa kana dhuganii konkolaachisuun balaa kan geessan waan jiraniif hordoffii cimaan ni taasifama. Namoonni dhuganii konkolaachisan poolisii tiraafikaaf ajajamuu diduunis mul'ataa waan tureef to'annoo tiraafikaa magaalaa Finfinnee waliin cimsinee kan hojjennu ta'a. Dhumarratti yakkoota baramaniin alatti yakka shororkeessummaa akka mudanneef poolisiin federaalaa kan magaalaa Finfinnee fi magaalaa Shaggar waliin ta'uun qophii fi to'annoo gahaa gochaa jirra. Ji'a muddee kana keessa namoota yakka adda addaan shakkaman hedduu to'annoo jala oolchineerra. Kun jabaatee kan itti fufu ta'a. የወንጀል መከላከል ስራችንን አጥብቀን እንቀጥላለን። Qircaa qaalachuun waan beekamtaa ulee dargaggoonni lama aadaa beekam kana karaa intarneetii yookiin onlaayinii jalqabanii jiru. Qircaa karaa onlaayinii akkamiin geggeessuuf yaadan kaayyoon isaa hoo maali? ባህላችንን በጠበቀ መልኩ እንደ ዘመናዊነትን እንከተል የሚል ነው ሀሳብ። jalqaba yaadni isaa kan dhufe karaa aadaa keenya eeggateen akkamiin karaa ammayyaa ta'een qopheessina kan jedhurraati. Aadaan walitti qabamuu isaa kan namatti toluu fi namootni wal yaadan kan irratti wal argan ta'us hojiin isaa garuu dadhabbii qaba. Barii ka'uun bakkichatti argamtee sangaa bituudhaa hanga qalanii hirachuutti dadhabbii qaba. Bifa isaa osoo hin jijjiiriin akkamiin karaa dijitaalaa hojjenna kan jedhu yaaduun yaada kana finne. Dabalataan namootni biyya alaa jiraatan maatii isaanii Finfinnee jiraniif dhaqqabsiisuu barbaadu. Tooftaan kunis isaaniif haala mijataa uuma. Waan kun yeroo jalqabaaf gaggeeffamaa jira. Amma sangaa tokko bakka 8tti baasneerra. Oduun foon harree jedhu akka baacotti odeeffamus namoonni akka nun amanneef dhiibbaa nurratti godheera. Isa eegnee gadidha kan namoonni dhufanii galmaa'an. Garuu sangaa tokko xumurree lammaffaa jalqabneerra. Adeemsi isaa madabni tokko birrii 14,000dha. Walakkaan 7,000dha. Bakka jiran ta'anii birrii galchu. Yeroo lamatti kaffaluu ni danda'u. Yeroo galmaa'an takkaa kaffalu. Yeroo ayyaanni guyyaa tokko hafu ammoo kan hafe galchu. Feesbuuk irratti fuula hordoftoota 10,000 ol qabu Agaappee Oonlaayin Qircaa jedhamu qabna. Warri galmaa'an xiyyeeffannoo keenya ta'u. Foon isaa kitifoof ta'amoo akkami kan jedhus isaan ni hordofu. Sangaan lammaffaa kan bitamu boruudha. Dursanii sangicha carraa ilaaluus qabu jechuudha. Namoonni galmaa'uun bitachuu barbaadan. Irra caalaan namoota galmaa'anii amantaa kiristaanaa kan hordofanidha. Ayyaanichis akkasuma waan ta'eef qircaan kun qulqullinni isaa eegameeti kan hojjetamu. Qircaa kennamu kan irratti qaamni sangichaa hunda keessaa jiraachuun mirkanaa'ee hirama. Sana booda gaafa ayyaanaa hanga ganama sa'aatii 3tti konkolaataa mataa keenyaan manatti isaaniif dhaqqabsiifna. ከዛ ለበዓሉ ቀን እስከ 3 ሰዓት ባለው ቤታቸው በራሳችን Itoophiyaan waliigaltee Itoophiyaan kargalaana kargatti taasisu erga mallatteessanii bubbullee jira. Garuu Itoophiyaan yoom buufata doonii kana kargattuu fi haal kamiin akka kireeffattuu ifaa miti. Kan qulqulleessuu fi BBC'n ministeera jaalaa naannoo Somalilaandii Dr. Isa Qayyid dubbifte. Itoophiyaa irraa wanti eegaa jirru waan waggoota 33 darbaniif barbaadaa turre. Innis beekamtii argachuu, dinagdee, nageenya, barnoota, fayyaa. Kun hundi waliigaltee kana keessatti hammatameera. Beekamtiin aantummaa keenya waan ta'eef karaan isaan galaanatti argatan kana qofa. Itoophiyaan Somalilaan akka mootummaa walaabat beekamtii kenniteellee uma jijjiiruu hin danda'u. Sababni isaa Somalilaan waggoota 30 olii fi sadarkaa idil addunyaatti beekamtii argachuu fi duul taasisaa turte. Garuu sun hin argan. Kanaafuu beekamtii Itoophiyaa barbaaduun faayidaa maalii akka qabuu fi hiree Somalilaan irratti dhiibbaa akkamii qabaataa kan jedhu irratti akkan jedha. Itoophiyaan nuufis ta'e Afrikaaf addunyaaf biyya baay'ee barbaachistuudha. Duudhaa baay'ee qabdi. Itoophiyaan karaa gamtaa Afrikaa, liigota Arabaaf gamtaa Awurooppaallee nu waliin duula waan gootuuf beekamtii kennuun ishee waan baay'ee jijjiira. Haa ta'u malee Itoophiyaan miseensa gamtaa Awurooppaa yookiin liigota Arabaa miti. Akkasumas gamtaa Afrikaaf Soomaaliyaaleen dhimmi kuniin gamtaa Afrikaan akka mari'atamu akka barbaaddu dubbattee jirti. Biyyoonni Afrikaa kaan daangaa bibbiraa jijjiiruu fi tokkummaan walii galuun hin danda'ama akka jedhu irratti akkan jedha. Somaliland has been always distinct. Somaliland lafa Somaaliyaa kaan irraa adda taatee turte. Kanaaf wanti Soomaaliyaan gootu tasumaan nu hin tuqu.
akkuma biyyoota afaan Somaalee dubbatan biroo kan akka Jibuutii, Itoophiyaa fi biyyoota biroo qabnutti Somaaliyaa akka biyya ollaa qabaachuu barbaanna. Soomaaliyaan ammallee Soomalilaand akka qaama naannoo isiitti ilaalti. Waliigaltee Itoophiyaa fi Soomalilaand mallatteessaniin booda pireezidantichi dabalatee hooggantoonni isaanii abba biyyummaa biyya isaanii kabachiisuu fi tarkaanfii seeraa fudhatan dhaadatan. Kan Soomalilaand akka jidduu seentummaatti ilaalti. Soomaaliyaan dhimma kan keessa akka haftu hawwiti. Garuu kun wal dhabdee fiduu danda'a sodaan jedhu jira. Somalia should take care of Somalia first of all. Soomaaliyaan biyyoota biroo kan akka Soomalilaand gidduu seenuu dhiistee dursitee Soomaaliyaa kunuunsuu qabdi. Ejjennoo keenya gidduu seenuuf aangoo seeraa tokko illee hin qabdu. Dhimmichi ammaa fi walxaaxa fakkaata. Garuu ees ga'uu danda'a. BBC'n ogeessanicha akka ta'ee fi Daayirektarii dhaabbata nagaa addunyaa Alex Dewal dubbise. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed has been saying for some months that Ethiopia. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed Itoophiyaan buufata galaanaa argachuuf mirga qabdii jechuun galaana kana akka argattu ji'oota muraasaaf dubbataa turan. Yoo karaa dippiloomasii gochuu hin dandeenye humnaan. Namni hunduu Eertiraa waliin wal dhibdee uumamuu malu eegaa ture. Sababni isaa buufata doonii durii Zeeyilaa kan bara giddu galeessaa keessa Itoophiyaan itti fayyadamaa turteef fedhii qabaachuu akka danda'u agarsiisni tokko waan tureefi. Buufatni doonii Zeeyilaa Somaalilaand keessa waan jiruuf karaan inni fudhate sanuma. Garuu tarkaanfiin kun waan nama ajaa'ibu ta'ee dhufe. Abiy humnaan osoo hin fayyadamiin karaa nagaa waan argateef kan akka injifannoo dippiloomaasii ta'ee labsaa jira. Haa ta'u malee maalummaa dippiloomaasii fi hariiroo Itoophiyaa biyyoota ollaa ishee Somaaliyaa, Jibuutii fi Eertiraa waliin qabduuf waliigalteen kun maal akka ta'e ammayyuu yaaddoo guddaa uumaa jira. Soomaaliyaan waliigalteen kun fudhatama hin qabne ifaatti ibsiti. Masriin dhimkan irratti Soomaaliyaa deeggaraa jetti. Alex miirollaan kan qaban akkanaan ibsa. The other neighbours have been worried for some time about Ethiopia becoming. Biyyoonni ollaa kan akka Itoophiyaan tilmaamamuu hin dandeenye ta'uu isheef yeroo dheeraaf yaaddoo keessa turan. Jechi naannicha keessatti dubbatamu Itoophiyaan humnaan lafa babal'ifachaa jirti kan jedhudha. Akkasumas mootummoonni Itoophiyaa duraanii hariiroo Somaalilaand waliin qaban keessatti yeroo hunda kan godhan biyyoonni naannichaa kaan keessattuu Jibuutiif Soomaaliyaa akka beekan mirkaneessuu ture. Yeroo kana isaan ajaa'ibsiifateera. Akkasumas mootummaan Soomaaliyaa beekamtii qabu kun fudhatama hin qabu jedha. Soomaaliyaa keessatti sabboonummaa kaase. Gareen hidhattoota Al-Shabaab jalqaba ka dubbatan kun ilaalcha isaan qabaachaa turan ka Itoophiyaan humna babal'ifachuu lafaa Soomaaliyaa dhuunfachuu barbaaddu ta'uu ishee mirkaneessee jira. Pireezidantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud yaada sana hordofaa kan jiru yoo ta'u, uummata Somaalee naannoo sana jiraatan hiriirsuuf abdii qaba. Revived notion of a greater Somalia. Namoonni hedduun Soomaaliyaan Somaalilaandii tangoo isii mirkaneessuu fi mal waraanaa fudhachuu dandeettii jedhanii gaafachaa turan. Alex akkan jedha. I think in the short term it's very unlikely that Somalia. Yeroo gabaabaa keessatti Soomaaliyaan tarkaanfii waraanaa fudhachuun ishee baay'ee xiqqaadha jedheen yaada. Daangaa Puuntlaandii fi Somaalilaand irratti bara darbe bakka Laas Anood jedhamutti walitti bu'iinsi waraanaa mootummaa Soomaaliyaa fi Somaalilaand gaggeeffamee ture. Garuu mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmed jala jiru humna waraanaa olaanaa waan qabuuf deebi'ee hidhataa waan jiruuf akkasumas haala amalaa hin hubatamne waan qabuuf wal dhibdeen kun haaromfamuuf carraa bal'aan jira. Ministeerri Ajaalaa Somaalilaand biyyattiin walaabummaa argachuu fi beekamtiin Itoophiyaa carraaqee isaanii akka gargaartu dubbata. Alex kan irratti akkan jedha. The key here is the United Arab Emirates, and this has Abu Dhabi's fingerprints. Dhimma kana duuba United Arab Emirates akka jirtu ifadha. Isaan Abiy Ahmediin baay'ee cimsanii deeggaru. Somaalilaandii fi buufata doonii isheef fedhii guddaa kan qaban yoo ta'u, dippiloomasii naannoo baay'ee cimaa ta'e kan seeraa fi qajeelfama gamtaa Afrikaa keessatti hin kabajamne qabu. Kanaafuu UAE'n biyya itti aanee deeggartu ta'uu dandeessi jechuun ni danda'ama. Garuu sun dirqamatti deeggarsa waloo kaasuu hin danda'u. Inaaffaaf dorgommii naannoo daran bobeessuu danda'a. Sababni isaas Saawudii Arabiyaa, Qaxaarii fi biyyoonni biroo sochii UAE'n gaanfa Afrikaa, Galaana Diimaa fi naannoo galoo Edan irratti taasisaa jirtu yaaddoon ilaalaa jiru. Ashama qayyamtoota daawwattoota keenya warreen chaanal YouTube tifaare taatan like, share, subscribe godhuu fi akkasumas komentii nu kennuun dagatinaa akkasumas komentiin deessan nu jabeessiti. Waan hedduu hanqina keenyaa fi rakkoo garagaraattis waan fooyyessu nama barbaachisu komentii nu kennaa isin jenna. Akkuma beekamu oduu yeroo guyyaa irraatiif qabannee jirus akkuma beekamu waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaa fi BGT kan eegale waggaa 5 kana bara 2010 kaasee hanga 2016tti godina akka Gujii fi Wallaggaa iddoo garagaraa hedduu waan barumsa cufamuudhaa fi osoo barreeffamna fuutaa kan VN hogganoota godinaatii fi aanaadhaa dubbisee kan mirkaneessedha.
kanaaf injifannoon kan uummata Oromooti. Injifannoon kan wabooti. Injifannoon kan wabooti haa ta'u.